kitaaba gaala torbaan fe'ame harkaan barreessanii fidanii dhufan. Ilmi miti laa ilaaha illallaahu tana qiblumatti garagallee salaatuu tana fadlii rabbiitiin booda fadlii jara kanaatiin arganne. Ka markabarra ta'anii barreessantu jira. Silaa ilmiin asin geessu kan biyya awsaa ta'anii barreessantu jira. Rakkatanii miidhamanii baadiyatti galanii qotee bulaa kanaa wajjin jiruu inni jiru jiraatanii rakkoo inni keessa jiru wajjin jiraataniiti akkasitti barsiisa. Muftii Daawud في القرن السابع عشر الميلادي بيا إثيوبيا راكعني يمن ديماني أوكا خدشان أست عالمة عني بان أتشت مو علماء بيا سنيتي وجين قطعني علومهم دبرتني كتابة قال تربان فئمه هركان برسني بدني دفن كمركبر تعني برسن تجر كم بيا أوسا تعني برسن تجر أكستي علمي تنفيدا أقا برسيسان أمو من دان كفلامي في جرون التطولي أبشيرا جرماني وطونتاني ركتاني ميد أماني باديات تقلاني qotee bulaa kanaa wajjin jiruu inni jiru jiraatanii rakkoo inni keessa jiru wajjin jiraataniiti akkasitti barsiisa. Silaa ilmiin asin geessu ilmii miti laa ilaaha illallaahu tana qiblumatti garagallee salaatuu tana fadlii rabbiitiin booda fadlii jara kanaatiin arganne.